wajjira bulchiinsa ganda Haragooroo aanaa laga hidhatti wajjira bulchiinsa ganda Haragooroo barrii seensaati. Wajjirri kun baay'ee waan bareeduu fi viidiyoo kana wanni waraabuun nu barbaachisee fi baay'ee bareeda baay'ee takka dinqisiifadhe akka carraa hojii birootiif hundi dhufu barrii seensaati kan ammoo yeroo alaabaan isin garsiifna bifa alaabaan itti dalagamiin argitanii eegas iddoon namni boqotillee garas jira asiin isin daawwachiifna wajjira haga alarraa kaasee haga keessatti isin daawwachiifna kottaa nu faana hayyee wajjirichi kuno bifa kana fakkaatu dizaayiniin isaa dizaayinii ajaa'ibaa dizaayinii keenya agartanii dizaayinii ajaa'ibaati kun ammoo wajjirri ulaa meeqa qaba takka lama sadii afur biiroo guddoo 5 6 7 innis kun ammoo wajjira nagaa fi milishaa ganda Haragoorooti akkasuma inni kun ammoo wajjira diinagdee ganda Haragoorooti dumarraa gara keessatti dhufna jechuudha. Askootu wajjira bu'uuraalee misoomaa ganda Haragoorooti akkasuma wajjira paartii badhaadhinaa damee ganda Haragoorooti. Kaapellaan bareedaan akkuma argitan kana wajjira bulchiinsa ganda Haragoorooti akkasuma wajjira itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaa qonnaa lafaa ganda Haragoorooti wajjira hawaasummaa ganda Haragoorooti. Kuno mastawaataan akkati bareedeeti taa'utti jira. Hojjettoonni isaaniitis kuno kana bulchaan gandaatis isa kuno namu ajira kota nu faana keessa seenaa teessoo bareedaa kuno akkuma agartan namni walakkaan takka asirraa achi fuula galee kunillee achirraas fuula galee teessoon kun yeroo mariif ta'u teessoo dheeraa teessoo baay'ee bareedaadha hadiidanii bulchaa ganda Haragooroo kabajamoo Muzayyanaa Haji Nuuroo isa akkasuma kompiitarallee wanni hedduun haala mijataa jira soolaarilleen pilootarilleen haga tokko dalagee guddisullee in jira bareedaadha wanni hundi haalli mijataa jira kun taappeellaallee garagaraa muummee ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmad abbaa jijjiiramaa as jira pirezidaantii kee akkasuma kabajamtoota warra filannoo bara dabree kabajamoo Siraaja biroo dabalatee kuno dizaayinichi baay'ee bareedaadha. Waan baay'ee nu dinqisiisee fi waan baay'ee akka jaalanneef akkasitti waraabne akkuma nattu manni akkatti bareeduun jiran see waan tokko lama yoo taate malee baay'ee bareedaadha. Saniif isin daawwachiifne galatooma.